maal dhagayaa jiru ta'u ummanni keenya akka himachuun dandeenye lafarraa buqqifamee beelaan dalaydoota kaampaanii warra Tigree ta'ee hambaa isaanillee dhabee yeroo beelantu'aa jiru arginu. Kana jalaan baafadhee biyya ollatti kan ba'u yeroo garii qabaniitti deebisanii fixaa jiran yeroo kun beelan dhumaa jiru gara kun hundinuu waan gabrummaan fide wareegama jennu sanii jechuudha. Lubbuu baafatu qofa osoo hin ta'in mirga keessa dhan barbaadadha jiru kan keessatti kadhumaa jiru jira. Karaa biraatiin immoo dhalli kanarra lafaa ka'u mirga kiyyan falmadha jedhee barattoonni of kennee qawwee maleeyyii diina dura dhaabbatee yeroo qawwee itti gadhiisanis du'aa yeroo qabanii ulee gaggabaabtuun poolisni mataa caccabaan pulpurisus kuunis dhagaatti darbataa yeroo dhumaa jirutti yeroo gaaffii oomishaa jiru wareegamni dachaan kafalamaa yeroo jirru keessa jirra. Karaa dhibbiin immoo yeroo itti uumama summii nutti godhanii bishaanummaan laga keenya nama keenya fixaa jiru keessa jirra. Lafarraa nu balleessuuf biyya dhablee biyya ta'uu godhatanii nama sirraa xiqqeessanii ofii abbaatti ta'uudhaaf yeroo kana keessa jirrutti Oromoon waa baranne waa hubanne gaaffii saba kanaa gaaffii gabrummaa mirga Oromummaa gaafanna warri jiru maal godhaa jiru kan jiru of gamu hundinuu of barbaadaa jira malee rakkoon Oromoon rakkattee mirga rakkoo barbaannaa jechaa jiru xiqqaadha. Of kam anaatu si caala anaatu sirra beeka naat si beeka na jala oottu ati na jala deemi an si jala hin deemu jennee yeroo wal qoonnee yeroo itti ummata Oromoo afaan faajjessu keessa jirra jechuudha. Toledha qabsoon Oromoo haala akkasii kanatti dhala Oromoo ilma Oromoo sabboonaa ofiin jiru ani biyya tiyya saba kiyyaa fi yaada ofiin jiru maaltu nurraa eegamaarra maal godhuu qabu sinitti hin dheera'u akka durittillee haasawaan guddadha. Maaliif yeroo haasofne ofuma argitee harka ol dho'isuuf nu bira kute yeroo itti nutiin irra waliin teenyu garaa waliin hin jirre bira jirraa jechuudha. Waliin teenya malee garaa waliin hin jiru harka hedduu. Kun immoo eessa nu geessa? Maaliif akkasitti yaadna? Maaliif wal shakkuu yaadna? Maaliif wal xireeffanna? Diina gabbisuu malee akka nuti ofiin gabbannuuf maa wallaala? Harka wal qabachuu maaltu nu hanqisa? Jaallan hin beeku. Ani yeroo hedduu irbuudha cabsinee kan jedhu qaba. Warri nu buufu nu duraatis ta'e ammallee cabsaa jiru. Waa waliin kakanne waa waliin irbuu seenne cabsinaa jechuudha. Yoo feene immoo Oromummaa keenyan kan wal abdannee waliin jirre jennu yeroo adda baanetti walitti qubalaannee wal abaaruu